guyyuma guyyaan dhufna gammachuu qabannee بسبرت مركز عبد الله بن مسعود kunoo affeeramne باسم خنداتي akka irraan hafne. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمني إسلاما خان إدل الدنيا رأتركمتن هندي خيسنو سلامني خينيا خان أني رابوركي لغا غارك أتامرون كمين سشبكا جأمو يابتي قر خيسن هاقهون أفراتينيا أرانتنا غمتشو أمدورا لغيمي أرقامي هجة من بيكامني قر خيسن بوسو ديمنا أكو بيكامو مركزني عبد الله بن مسعود كراتور آبي الله نموفو إسكيلابيتين برنوتا دين إسلام بفا أجائباتين براتاسا قرئي بسا ترونيسا نبيكاما أرانتناس براتوتا إسا خنيرو إرتو داف برسيسا توري أمرسيسي مرسا أفرفا بسا حال تري برباتي سهندا أمريتي أركاما مركزني عبد الله بن مسعود دي ربي براتا برسيسو أكسومس مركز سينا قدا أبودا يرو هدو داف أدوين دي قدا في التوس أستاذ عبد الحافظي في أمير مركزاتي في براتوني ولين تهودان وصو أدوي داف قرهن كنين مركز ساني جبيسني يروتاكا نعم مدام جتشا خنون داهو أفسني أدوي داف أصو قرهن كنين مركز ساني جبيسني ألف جاني إيغلني أرانتن خنو ألف لامين أمراني بزاف يا ما شاء الله gammachuun fuula isaanii irraa iftu ifaa aduu caaltii bar namni barataa kana itti laffa'ee bakka haadhaa fi abbaa bu'ee fi gaddaa fi gammachuu wajji qooddatee abshir jechuudhaan jajjabeessee asiin gahe hunda isaa fi bu'uura isaa markaza Abdallaa ibn Mas'uud kan ta'an ustaaz keenya qaalii fi gaarii ustaaz Abdul Haafiz Ahmad ustaaz Abdul Haafiz Ahmad barataan koo yeroo laffaatiitiyya ta'in itti laffa'aa bee hojiin agarsiisan gammachuu hangan hin jenneen dhagayama rabbi bakkaan isaan haa gahu khota gammachuu ilmaan kiyyaana wajji qooddadhaa ja'an. Amiirran markaza kanaaf lafee duudaa ta'anii yeroo hunda markaza keessa taa'uun barataa mataa walii qabuun bakka ustaazaa bu'uun ijoollee qo'achiisanii asiin gahan. Amiirri takkaffaan Misraa binti Muhammad, amiirri lammaffaan Qamariyaa Haaji Tasiiti, amiirri sadaffaan Abdallaa Muhammadi. Akkasumas koreewwan markaza Abdallaa ibn Mas'uudiif lafee duudaa ta'uudhaan markaza utubanii asiin gahan Aishaa Fatooti, Abdukariim Muhammad, Ummu Haafiz, Misraa Huseeni. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya sagantaa kanarrattis daa'iwwanii fi ulamaa'iwwanii fi akkasumas mashaayikhoonni adda addaatii fi barattootaa fi ustaazotaan markazoota adda addaa waan argamaniif sagantaa ajab nama jechisiiftu sagantaa bohaarsituu bashannansiistuu fi barsiiftuu taatee jira waan taateef dhufnee wajji qooddannu afeerraa teenya. Egaa sagantaan tunis kan isin gaggeeffamtu Julaay 2 baatii 7ffaa bara 2026 Muharram 17 baatii takkaffaa hijiraa 1448 Khamisa oollee galgala akka Itoophiyaa galgala keessaa sa'aatii 2 akka Saudi Arabiyaatti immoo galgala keessaa sa'aatii 8 akka Dubaaitti immoo galgala keessaa sa'aatii 9 irra waan gaggeeffamtuuf hundi keessanuu irraa hin hafamuu hin hafina waamamuu ulfina hafuun immoo salphina wal argaan teenya markaza Abdallaa ibn Mas'uud.